Nagahaa fi tokkummaa Itoophiyaaf jedhamu damee diisitti miseensa koree hojii raawwachiiftoon ta'an aadde Biraanee Beekaa Galatootii fi miseensa adda bilisummaa Oromoo gameettii aadde Saamiyaa Osmaan Minisootarraa lamaanuu jaalannii taasifsiisee kinooti. Aadde Saamiyaa Osmaanii fi aadde Biraanee Galatoo deebiinuu kennuuf dhiyaachuu keessanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Hayyee nu affeeruu keetiif atis galatoomi jaalanni. Jaalanne gammadaa galata guddaa qabda ulfaadhu. Tolee lamaan keessanuu baga nagaan waggaa haaraa seentanii har'a mata dureen marii keenya waa'ee Itoophiyaa gama kaabaa keessa haala jiru irratti. Akkuma beekamu waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffamee jira. Waan kana attamitti ilaaltan adda Saamiyaan hin jalqabu. Nagayni barbaachisaadha. Biyya nagayni keessa jirtu guddina dhaqa biyya nagayni keessa jirtu dhaloonni guddatee baratee biyya sadarkaa takkaan gahuu danda'a. Wal araaramuun isaanii gaariidha. Lubbuu qulqulluu miliyoon if jidduu dhabuurra dhimma dantaa aangoo siyaasaatiif jechaan fudhataman qabu. So wal araaramuun isaanii gaarii garuu araaramni isaan qofaa miti. Ka hafuutu jira. Hundee biyyattii katas gabbeessu karaa araara hin deebi'amini jira sanis kana keessatti hammatamuudha qaba. Kaabarratti araarri bu'ee bakka bira araara ignoor godhuun hin danda'amu. Rakkoon biyya sanii bal'oo waan taateef jechaadha. Adda Biraanee Maal jedha Oromooni mana ganna darbeef hin ijaaranii gara fuulduraatti. Kana dura araarri baay'ee yaalameera didaniiru waraanatti galaniiru amma immoo badii kana caalaa lubbuunis ta'e qabeenyatti hambisuudhaaf araaramuun isaanii baay'ee namatti tola. Egaa akkasuma akka Saamiyaan jettee araarri guddaan kaabarratti bu'uuni isa Oromiyaa keessa rakkoonni jiruufis jalaa furmaata dhufa etayyaadha. Oromiyaa qofaa miti seenaa waggaa 30 keessatti siyaasni biyya sanaa kan qasaasame keessattuu warra TPLF fi isaan gargaaraniini isaanirra nagaan bu'ee inni kaanis hin bu'ee tan abdii qaba galatoom. Nagaan akka bu'uuf walii galuu isaarratti kan shakkii qaban jiru. Isin maal yaaddu adda Saamiyaa? Oromoo maal ja'a? Abbaan hattuun ilmaan amanuu ja'a. Jarattiin gatii wal beektuuf wal amanuu dhabuun ni mala. Garuu wal amanuu dhabuun isaanii kun tooftaa akka waan wali baasuutis ni fakkaata. An ammallee irra deebi'ee kaniin jedhu jireenya yeroo gabaabaa jiraatanii jecha lubbuun qulqulluu baduu hin qabdu isaan jidduutti. Kan waliin dhaabbatee walganii argineerra. Calqaba bara 2091 akka Faranjii Xabaa'oo fi TPLF gaafa biyya galan fira ta'anii waliin galan. Hin araaraman. Isa booda wal dhiisanii. Amma immoo nagaan immoo biyyatti deebi'aniiru. Dubbiin siyaasaa kan wal diigee walitti deebi'u argaa jirra. Argaas guddannee argaas jiraachaa irra. Shakkiin waanuma jiru kanuma waan hawwina akka namaatti waan gaariitu dhufa inni hawwina. Sanaaf ani ajaa'iba natti hin ta'u garuu haaluma siyaasaati kun ta'uudhuma qabas. Egaa wal waraansi biyya kamiin iyyuu keessatti gaggeeffamu qaama hawaasaa keessaa caalaatti kan inni miidhu dubartootaaf daa'imman. Isa kanarratti yeroo baay'ee dubartoonni yaada gaafa kennan hin dhaga'amu. Adda Biraanee maal jettu sen? Egaa dhugaadha. Dubartoonni fi ijoolleen baay'ee miidhamu haaluma achitti jechuudha. Seenaadhuma siyaasa biyya sanaa siyaasa Itoophiyaatu dubartoota badaa hirmaachisaan jiru. Akka aadaatti aadaan biyya sanaa ulfina dubartii gatii hin qabnee fi amma warri waraana keessa seenanii biyya balleessanii dubartoota kabaja araara gaafachaa deeman illee salphisanii gaggeessanii amma ofumaaf warri siyaasaa walitti araaraman fooyya'umsa argaa jirra. Ani dubartoonni mirga isaaniitiif falmachuu qabu. Namni waa namaa kennu hin jiru. Abbaatu waan barbaadu sana falmatee ofiisaatii dhuunfata jedhee tan amana. Fakkeenyaaf wal waraansa keessatti akkuma beekamu akkuma gabaasamaa jiru dubartoonni gudeedamu. Ijoollee irrattis miidhaan godaansi jira. Isa kanarratti yaada maalii qabdu adda Saamiyaa? Fayyaa ta'e jaalanne. Biyya namni tokko muree murteessu keessatti biyya paarlamaan afaan baasee dubbachuu hin dandeenye keessatti namni hangi hundhume hasilaa dhumuu hin qabne. Kara dubartiitti hoggaa deebine. Arra biyya san keessa kamiidhamaa jiru dubartii gudeeddii dubartoota gudeedamanii dhagayaa jirra. Ka Tigraay garuu Oromiyaa yoo deebi'e dachaa sanii ta'a. Sababni isaa lolli odoo Tigraay dhawin duratti Oromiyaa keessa deemaa ture. Ispeeshaal dhiyoo Oromiyaa keessatti. Dubartoota meeqaa gudeedame, meeqaa dhume, meeqaa ajjeefame. Dubartoota bakka bu'ee warri paarlamaa keessa taa'u kun silaan isaan ta'e immediate resign godhuudhaan narra jira.
Maaliif dubartoota saniif dubbachuu hin dandeenye. Ta ilmi irraa boo'ee du'ee boochu dubartii. Abbaan irraa mana hidhaa jiraatee boochu dubartii. Ta gudeedamtu dubartiidha. Dubartiirra miidhaa hedduutu jira. Qaama dhiiraa hadhiifnu qaamni dubartootaa ka paarlamaa keessa jiru. Guyyaa tokko dubartoota waate isaanii jiru hin dhageenye. Kanaaf biyya san keessatti wanni biyya dhaabbataan nama qalan keessatti biyya ibiddaan nama guban keessatti mirga dubartoota dubbatan jechuun dhufa. Garuu warri dubartoota bakka bu'ee ministeera daa'imaa fi dubartii jedhan guyyaa tokko badii deemu jiru kana gabbaanii badii godhame hin jenne. Kanaaf dubartoota rabbi biyya sanii yoo namnummaan addunyummaa dhiyyitee fi rabbiin gubbaa gaddirmateef malee ammallee gidiraa san caalaatu irra gahaa jira. So waan dabaltu qabdaa biraan. Wal ammas akkuma sila dubbadhee dubartoonni mirga isaanii ofii isaaniitiif kabachiifachuu qabudha. Namarraa kennaa wanti eegamu hin jiru. Waan jiran ni jiru dhugaadha. Ijoolleen keenya harka duwwaa qabsaa'anii bilisa ummata baasanii biyya baasanii argisiisanii jiru. Akka karaa nagaatiin mootummaan illee jijjiiramuu danda'u. Akka karaa nagaatiin qabsaa'anii waa dhufuu danda'u nuti warra seenaa himudha. Warra keessatti hirmaatedha. Keessattuu imma naannoo Tigraay keessatti dubartiin kabaja dhabu alattuun isaan keessaa baate Profeesar Aragawayin yeroo baay'ee nu dubbatte jechuudha. Akka aadaa ta'e dubartii tuffachuun. Kun immoo dubartoonni irratti hojjechuu akka qabanii irra deddeebi'ee kanuma dhufa. Eeyyee namni 50 filatameef ministeera dubartiin taate qubaaf rakkoon dubartii waggaa 4 dhiisaati waggaa 40 keessatti furamuu hin danda'u. Irratti hojjetamuu qaba. Mee asirratti mirga dubartoota hoggaa yennu dubartoota mirga filuu fi filachiisuu dhorkuu fi dubartoota rasaasaan fixuu fi gudeeduun garaagarummaa qaba. Mirga filuu fi filachiisuu yoo ta'e, mirga baroomsa dhorkuu yoo ta'e akka itti falmatan ni jira. Mirga garuu warri mootummaan hidhachiise dubartoota rashan, dubartoota gudeedu, ilmaan dubartoota ajjeesu mootummicha biyyaniin bulche jedhu sanii dhaaba malee dubartoonni ijaaramaniitiin. Asirratti deebii jaala kiyyaaf kennuudhaaf egaa mootummaa qofaatti quba qabuun ammas furmaatan ta'u. Maaliif gudeeddaa dubartii hoo ta'e qeekoo baadiyyaa Amboo Waddeessa keessatti kan dubartii Oromoo gudeedaa jiru ilma Oromoo fan qabsaa kan jedhe kan hidhatee jiru. Fannoon naannoo sana hin jiru, mootummaan naannoo sana hin jiru. In fact mootummaan mirga dubartootaa sana eegsisuu qaba. Nageenya biyya sanaa eegsisuu qaba. Eeyyee dirqama qaba. Isa kaaba keessatti ta'e falmaan jiru. Ka hidhate qaamni hidhate inni kan mootummaas inni kan mootummaan taanes gudeedaa jira ammeetu himatamaa jira. Garuu manuma keessattuu dubartiin nagaan qabdu, manuma keessattuu dubartiin kabaja qabdu kun jijjiirama siyaasaa fi jijjiirama aadaa hunda waliigala barbaachisan jedhamu. Egaa mee gara Oromiyaatti immoo deebina. Oromiyaa keessa akka rakkinni jiru ifa galaadha. Addunyaan garuu waa'ee sana caalaa waa'ee kaabaa irratti fuulleffateetu hojjetaa jira. Maaliif inni Oromiyaa keessaa kun dhaga'uu dhabee yookiin akkamitti dhaga'amuu dadhabee jettanii yaaddu? Adda Saamiyaa. Fayyaa ta'e jaalanne. Kaabaa wanni dhagahameef ummataatu wal qabate. Ummata yakkisan irra gaggeeffameetu gamtaan dhaabbate. Gamtaan falmate. Gamtaan wanni saba keenyarra godhamaa jiru duguuggaa sanyii yakka jedhamee alaa fi keessaan wajji dhaabbate. Ummata yakkisan irra gaggeeffamuutu nuuf gaha je'e. Keenya kaan diina wajji dhaabbata. Kaan garaa wajji dhaabbata. Kan dhugaa qulqullumminaaf saba kanaaf dhaabbatee falmatu lakkoofsi isaa xiqqaadha. So garaagarummaan kana sagaleetii yoo ol kaafte gamtaan yoo dhaabbatte addunyaan odoo hin jaalanne si dhaggeeffatti. Maaltu deemu jira jedhanii gurra see kannan jechuudha. Adda Biraan. Galatoomi. Egaa kun fedhii siyaasaa irratti hundaa'a. Lammaffuu State Department karaa advocacy kana waliin haasaa nan dhagaha. Interestiin Oromoo siyaasa Oromoo har'a miti. Kanaaf sangaa abbaan gaafa cabsee hormi ija keessaa baasa malee deebi'ee gaafa sana wal'aanu. Kanaaf Oromoonni horma komachootoo hin taane calqaba of keessatti ilaalu. Seenaa keessatti immoo maal jedhu. Kana dura sababi cuututti pellefitu nu bulchaa akka nu acuucattanii amma mootummaan kan keessanii maal taatanii ta'anii na gaafatu. Sanaaf deebi'an nu hin qabu jechuudha. Nama halagaa biraatti himuudhaaf. Maaliif? Maal jedhetti mootummaan kan Oromoo miti jedhetti himuu hin danda'a.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya mariin gaggeessine kana qofa miti. Bor immoo kutaa lammaffaaf xumuraa fudhannee dhiyaanna. Haga sittuu nagaatti.